Yeroo dhiyootti Egeree Media irratti nu eegaa. Dhufaa irra qophoofneerraa nu eegaa Egeree Media irratti. Toleem, kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kun sagalee AFRAN irraa isiniif dhiyaatudha. AFRAN yeroo dhiyootti Egeree Media irratti isiniif dhiyaata. Nu hordofaan afeerraa keenya isa jalqabaaf isa dhumaati. Yaa saba yeroo dhiyootti Egeree Media irratti yoo nu eeguu baattan olaantummaa seeraa akka isin irratti kabachiisu gamanumaan quba qabaadhaa. Oshoni yeroo dhiyootti Egeree Media irratti nu eegaa isiniin jedha. Maaliif jedhe? Egeree Media irratti nu eegaa isiniin jedha. AFRAN